Rajiltu baganagaan dhuftanii ana dhufu guyyaa narraa kun guyyaa sanbataati. Aynoo sa'a namni rafu. Awurooppaa biyya adda addaa namni rafaa jira garuu asiin nu biraan gana galgala. Akkam jirtan? Maalirra geenye akkam geenye arraan tanaga haaji xiinxalaa waan isinii xiinxalu qaba. Waa'ee hamma walgahii lama gaggeessine kaampeenii lama goone Ameerikaa keessatti. Waa'ee Jawaar 2020 fi waa'ee barattoota keenyarraa naasoo fedha. Yeroo garii waan takka jira keenya arraan tana waan qalee Minnesota irratti fi waan arraan tana Minnesota maali Atlanta irraa xiqqoo waa dubbachuu barbaanna. Isarraa illee muuxannoo fudhachuu qabna jechuudha. Asirratti illee anillee announcement qaba itti aanee waa'ee barattoota ijoollee barattoota keenyarraa naasoo fedha. Akkam jirtan mee guyyaan sabtiidha share godhaati waliin dhaqqabsiisaadha. Waan dansaa deemaa jira. Waan bareedaa deemaa jira. Kaampeenii ammaan tana godhamaa jiru almost akkuma halee jenne sanitti waan dorrobee jiru waan as deemaa jiru ammas lafti yeroo barii hudeemtu akka dukkanti hammaattu namoonni beeyna asumaanuu leenca kiyya Khadir martu yoo biyyaani qabna Oromiyaa lalistu haqa namaan falmannu haqa keenyaaf mirga keenyaaf falmanna jee sirbi isaa kun sirba arraan tana Jawaar Muhammad haasawa oolen wal fakkaata isaan wal fakkaata asumaanuu Khadir martu kiyya leencaati tiyya deesse fayyaan argadhu galatoomi siin jeetin gama qabxiiti yadda biraa jechuudha. Halee waan tahee hiriira bahanii turanii hiriira san namoonni keenya akka shororkoyne asumaanuu dhaamsisanii dabarsuun fedha. Minnesota irratti jechuudha arrallee hiriira ture waan bareedaadha. Maaliif biyya Ameerikaa tana keessa nutilleen waggaa afuriif akkuma qeerroon teenya falmaa finiinsaa turte sanitti nutis qabbanaa fi aduu keessatti asitti iyyaa turre jechuudha. Garuu nuti akkuma qeerroon teenya disipiliinii eegdee hiriira godhaa turtetti nutilleen diyaaspooraan biyya alaa jirru Oromoon karaa naamusa qabuu fi karaa seera qabeessa taheen hiriira godhachaa ture jechuudha. Arraan tana namoonni arraan tana hiriira bahaa jiran kun maaliif hiriira bahuun isaan barbaachiseedha? Nuti yeroo hiriira baanu sanitti dhugaadhaan namaan nurraa dhumaa ture haqa keenya falmachaa ture jechuudha. Hiriirri ammaan tana deemaa jiru kun immoo hiriira sobaa, hiriira ololaa, hiriira sobaan Oromoo maqaa balleessanii waan hin jirre ni jira jedhanii jechuudha. Kaampeen godhan fakkeenyaaf halee waan halee agarra keessa suuraalee waan biyya biratti taate faadha akka waan biyya teenya keessatti taate godhanii agarsiisan jechuudha. Kun hundi waan ragaatti hin qabne mee amma as kannaa waan Jawaar Muhammad waan takka taragaatti qabdan mee as baasaa yoo jedhame jirru waan ragaatti baasan takka hin qaban jechuudha. Jawaar akkuma arra dhagayaa oolle jirri kun nama afaan Oromoo dubbatus ni qaban ni argan akka namni kun yeroo hunda even sabab biraan tuqina ollaa keessaniin tuqina nama isin keessa jiru tuqina nuti nama sirna waldhabbiin keenya sirnaa hojii hanga ammaa kaampeen godhachuu Jawaar Muhammad isaan immoo rakkoon isaanii akka Jawaar Muhammad dhugaa dubbatu ni beekan akka Oromoon tun dhugaadhaaf falmachaa jirtullee ni beekan isaan wanni falmaa jiran olaantummaa isaanii durdeeffachuuf nuti immoo mirga keenya kabachiifachuuf jechuudha. Akka obboleessi keenya halee jeetti isin arra baalataraadhaa jedhaniiti isaan kaampeen godhaa jiran nuti immoo arraan tana yoo baalataraa sanillee taane taraa eeggachaa jirru qa'ee teenya irratti jechuudha. Baardaar dheeneetii miti taraa eeggachaa jirru qa'ee teenya irratti arra waggaa 150 taraa eeggachaa turre jechuudha. Kuni waan itti qaanfannu miti. So kanaafuu jara keenya amma wanni deemaa jiru kun Oromoo ni jabeessa malee Oromoo laaffisu. Akkana fudhadhaa. Arra fakkeenyaaf slooganii arra isaan fayyadaman keessatti waan isaan amma fakkeenyaaf Atlanta irra fayyadaman namni biyya tanatti mirga walii qabamuu mirga qaba. Private property waan jedhamu jira. Private property irratti hiriira bahuu hin dandeessu. City property irratti hiriira bahuu dandeessa. Sagalee ta'e dhageessifata. Garuu namni maa walii qabamaa jechuu hin dandeessu. Kun seera Ameerikaa irra jira. Ilmi namaa tokko walii qabamuu mirga guutuu qaba. Ati garuu mirga private property irra dheettee mirga nama walii qabamu san facaasuu mirga hin qabdu. Amma isaan wanni isaan godhaa jiran wanni isaan maanoo tuqaa jiran tabiraa ammallee meeshaa qabattee bakka hiriira nagayaa Ameerikaa keessatti dhoorkaadha. Biitituun biyya seeraan kabajamtu. Arra wanni ta'e wanni mucaan sun godhe sun warra biraatiifillee fakkeenya bareedaa taate jechuudha.
warra amma fakkeenyaaf Siyaatilis haa ta'u Denveris haa ta'u Washington DC haa ta'u qophii amma booda godhamuuf akka isaan seera kabajan itti akeekachuu wanni arra godhame kun namni tokko alaabaa qabadhu mallattoo qabadhu slogan qabadhu karaa feetiin qootuuti mormi garuu nama tuquu mirgan qabdu waan feete godhuu mirgan qabdu akkuma ati bahuu morma qabdu mormitu namninis wali qabamuu mirga qaba Ameerikaa kana keessa sinigale soo kanaafuu jara keenya nuti tun nuuf akka fiyuliiti nuuf akka gaazaati nuuf akka nadaajiiti nu jabeessiti qabsoo teenya tan akka isin daranuu cimtu nu godhaa jira jarri kun guuza nu bahaa jira akka guuzan laala daboo nu bahaa jiran sinigala soo kanaafuu ammaan tana qophiin itti aantu keessattuu wanni na gammachiise iyyansi keenya lafan buune obboleessi keenyas Jawaar Muhammadis arrarraa eegalee cinaacharra deddeemee qabsoo godhuurra ala taa'ee maqaa aktivistii mitiin keezii itti barbaadanii hidhaa naquurra arraan tana innis dirree siyaasaa seenee yeroo cahuu namni itti dubbatu hin jiru jechuudha. Arraan tana nama hedduudha arra Oromoon gammachuu biraa keessa jirti. Keessa alaan gammachuu haganan je'amne Oromoon garsiisaa jirti jechuudha. Kuni maali ciniimmuu nuti seennee jirru keessa alaan ciniinfannee turre arrallee borullee Jawaar ammallee akkuma duritti dhiiroo ammallee dhaaba siyaasaa kana jala gala akkas ta'a jedhee nu soba moo jenneeti yaaddawaa turre innillee jala muree nutti himee jira. Gaafiin teenyaas fedhiin teenyaas tokkummaadhaan mirga keenya kabachiifachuu mirga namaa namni gaafatee jiru Oromoon mirga namaa gaafattee hin beektu qe'ee namaa dheeyxee hin beektu waan namaa naa kannaa jettee hin beektu qe'ee ifirratti abbaan tahaa jette lafa tiyyarrattiin abbaa tahaa jette immoo wanni arraan tana asirraa wanni qaraanu maali jara kana maaltu akkana godha jara kana maaltu akkana maraachaa jira jarri kun foddaadhaan wanni xiqqoon takka banamtee fi turte san dhugaa isaanii olaantummaa dursinni deeffanna waan jedhan itti dhagahameeti arraan tana isloganii sobaa waan qabataman qabne waan dhugaarraa fagoo ta'e qabataniiti iyyaa jiran jechuudha mee arraan tana waan ragaa qabatama as kannaa jedhan hin qaban ni beekan hundi isaanii. So kanaaf Oromoo waan dhugaa qabduu fi waan dhugaa qabnuu fi arraan tana walgahiin teenya takalee Minisoota godhamtees ta Atlaanta godhamtees milkiidhaan nu xumuramtee jechuudha. Asumarratti warreen nuti Jawaar Muhammadiin luqaa ta'e qabadhu hoottu jooniyaa ta'e qabadhu hoottu yoo feete korojoo ittiin ceeta yoo feete midhaan itti bitatteeneen warreen luqaa guuttan galatooma ammallee warreen ammallee Siyaatil jirtan DC jirtan Denver jirtan isinillee luqaa qophee isaati eegaa Jawaar Muhammad maaliif ammarraa eegallee Oromoo fi Oromiyaa irratti tana booda safaaxaan goonuu wajji taban goonuu falmaa itti seennee jirraa jechuudha amma tana booda. Asirratti annaawusamantiin an qabu fakkeenyaaf carraan kun akka isin dabarre warreen daawwataa jirtan warreen North America keessa jirtan warreen magaalaa gurguddoo keessa hin jirre fakkeenyaaf magaalaan an jiru Texas nuti warra Kaabooyi warra Texas jechuun nuti lakkoofsi keenya xiqqaadhaa carraa waan kana host godhuun arganne carraa simachuu kana waan hin argatiniif nuti qeerroon magaalaa Houston magaalaa Texas keessa jirru wal gurmooyineeti qophaawaa jirra bakka qabsoon tun itti barbaachiftutti argamuudhaaf ammaan tana yoo xiqqaattee namoota hedduu wali guuramaa jira jechuudha qophaawaa jirra tikeeta murannee fakkeenyaaf asii nurraa diisiin xayyaaraan amna sa'a afuriiti kiiloomeetira 800 maayila 800 kiiloomeetiratti 2,500 ta'a makiinaan sa'a 16 sa'a 18 garuu namuu xayyaara murannee qophaa'aa jira maaliif qabsoodha kun warri Texas keessa jirtan nuti qophii keenya xumurannee jira hoottaa jooyin nu godha warri deemuu feetan tuni qabsoodha tuni xiiqiidha ummanni Virginia naannoo Virginia 100 jira abshir warri DC jirtan nuti qeerroon Texas isin wajji dhufnee jooyin godhuudhaaf qophii keenya xumurannee jira nu eegaa dhufnee isin wajji hirmaannaa jechuudha. Harka guddaa akka gurmuu isin taanu qophoonee jira. Maaliif nuti carraan qabnu lakkoofsi keenya xiqqaa waan ta'eef carraa qopheeffachuu waan hin qabneef nuti immoo xiiqiidha Denver Oromoon hedduu jira abdii isinirraa qabna akka waan kana milkiidhaan gaggeessitan.
Siyaatiin isinirra abdii qabna. Immoo DCdhaaf sagalee ta'uuf gurmuu ta'uuf qophii teenya xumurree jira jechuudha. Nuti warri Texas warri Houston jirru qophii teenya yoo xiqqaate amma wal gurmeessaa wal barreessaa maqaas fudhachaa jirra wal qopheessaa jira jechuudha. Eessatti hirmaachuudhaaf Washington DC dhaquudhaaf guyyaan kun akka seenaati nuuf. Guyyaan kun guyyaa Oromoon kaampeen gootee falmii isii cimsuudhaaf falmii isii gaggeessuudhaaf fedhan korojoonis fedhan karaa fedhan godhuuf deemtu magaalaa isaan Itoophiyaa xiqqoo jaanitti dhaaddachuu deeman akka gaafa nuti Minnesota qopheessine san isaan nurra garagalan nuti illeen qophii keenya xumurree jiraachuu deemuudhaaf. Guyyaa sabtii as deemu Saturday as deemu qophiin Washington DC qophiin guddaan nuti immoo akka qeerroo magaalaa Texas Houstonitti if qopheessinee jiraachuu join godhuudhaaf warri deemuu feetan asumaan join godhaa nu bilbila warri magaalaan nuti jirru jirtan jechuudha. Gurmuudhaan wal gurmeessinee tokkummaadhaan dheene jechuudha. Warra DCtiif wajjin isiniif jirra isin wajji jirra sagalee isinii taana jennee qophii teenya xumurannee jiran wajji dhaabbadhaa nu wajjin deemaan isiniin joo fedha jechuudha warri magaalaan jiru. Asumarratti illee warri biraa warri isin dhaamu fedhu. Qophiin kun akkuma isin beektan yoo xiqqaatte magaaluma 5 qofa gaggeeffama magaalaa gurguddoo. I know Oromoon magaalaa lakkoofsa xixiqqaadhaan faffacaatanii jirtan yoo carraa kana argachuu feetan yoo carraa kana Johaar yoo amma taraa takka dhufe kaampeenif deebi'aa jira maybe isaa wal argu carraa dhabuun ni mala. So kanaaf tikeetni rakishaa tikeeta rakisa muradha everybody get ready to go to DC. DC deemuudhaaf haati qopheessinu. Harka guddaadhaan warra DC wajjin sagalee takkaan Johaar simachuudhaaf carraa kana fayyadamaan isin injoo fedha warreen hawaasa xixiqqaa taatan magaalarra faffacaatanii jirtan chaansii waan kana host godhuun argatin isin immoo carraa kana bakkitti si fayyadamtan ees Washington DC fuula deebisaadha. Nuti qophii keenya xumurree jira karaa Washington DCti qabsoodha kaampeenidha Johaar 2020 filmaataaf deemaa jirra. Si wajjin jirra si wajjii dhaabbanne jechuudhaaf nuti warri Texas qophii teenya xumurannee jirra jechuudha. Maaliif lakkoofsi keenya xiqqaadha asitti host godhuu hin dandeenyu. So kanaaf join godha guyyaa sabtii yoo rabbiin jedhe Saturday wal argaan keenya Washington DC ta'uu deema jechuudha. Abshir isin wajji jirra community Washington DC gaafa kaan ugaa isin hiriira baatan nama xiqqaa jaanii isin roorisan nuti immoo warri state adda addaa jirru warri lakkoofsa xiqqaa qabnu warri carraa kana argatin dhufneeti isin wajji sagalee ta'uudhaaf qophii keenya xumurree jirra Washington DC nu eega isin wajjin jirra abshir akka nu beektan feena jechuudha. So kanaaf warri lakkoofsa xiqqaa qabdan state adda addaa jirtan carraa kana fayyadama carraa kana argattan arraan tana falmaan keenya 2020 Jawaar Mohammad sirreera horsiisu qabsoon teenya Jawaar Mohammad sirreera qabsiisu sirreera horsiisuudhaaf barcumarra kaayuudhaaf Jawaar Mohammad luqaa isaa sanitti waan qof qabna deemne siif jirra jechuun qabna xiiqii seennee jirra isaan nuti lakkoofsa guddaa qabna jaanii dhufanillee lafti Ameerikaa we don't care hin sodaan maaliif haqaa fi dhugaa qabannee deemna tana xiqqollee kishif ittiin jennu ittilleen qaanfannu waan takkallee nutti fakkaattu nuttillee dhagahamtu haga fedhan haa ta'u lafti Gondarii miti lafti Baardaarii miti lafti Ameerikaadha. Ameerikaa illee capital city Ameerikaati. Namni akka fedhetti wal qabamuu mirga qaba. Nuti immoo karaa Washington DC waan lakkoofsa guddaa qabaniif nuti immoo isin wajji jirra jechuudhaaf achirratti warreen carraa kana argatin asumaan dhaamsa kiyya kana fudhadhaati dhaamsa kiyya kana walii daddabarsaati achitti wal argaan keenya Washington DC ta'uu qaba jechuudha. Washington DC Jawaar Mohammad wajjin si wajji jirra jechuun qabna jechuudha. So kana wan Jawaar Mohammad dubbate keessa wan inni arra dubbate keessa illee waan hedduu waan ta'uu qabu waan hamilee namaa jajjabeessu waan hedduu dubbataa dura hanga amma durallee tarsiimoodhaan deemaa turre tarsiimoon tooftaadhaan deemaa turre disipiliiniin deemaa turre arra akka inni je'etti isaan nuti tuqanii akka nuti yaa'ii goonu fedhan akka wanni tun fashaleetu fedhan nuti immoo erga as geenye dubbii tana akkanatti fedhu karaa korojootiinis fedhu karaa fedheenillee ammaan booda biyya san namni Oromoon qabatin waan fedhii Oromoon guutin waan Oromoon keessan jirreen Itoophiyaan sun taakkuu takka akka deemuu hin dandeenye ragaa argaa jiran bahaa jiran namni hundi argaa jira jechuudha. So qabsoon teenya
itti fufti jechuudha. Qabsoon teenya amma itti seennee jira. Boqonnaa haarawa waan nuti galgala ganama asirra teenyee Jawaar Muhammad nuti ammarraa eegallee akka Haji Xinxalaan je'etti aktiivistummaa teessirraa mulqinee jira gaafa ati Ameerikaa dhuftu innee sii raagnee turre. Ani mataa kiyya raageen ture. Arrarraa eegallee aktiivistummaa keessirraa mulqinee jira. Bakka ta'e yaayyaa Bashiir keenya jira. Ati immoo akka nu hoggantu feene jennee osoo ati ganaa Itoophiyaa irraan ka'in lafa jala sitti himnee turre jechuudha. Ati immoo ciniimuu san waan garaa jiru san adda nu baaftee jirta. Fayyaa argadhu si wajjin jirra, si wajjin duunaa, si dura duunaa, si waliin haga dhumaa si wajjin jirra jechuudha. Keessattuu warri diiyaaspooraa akkuma jarri jiru ganzab kaalla basamaay mangadaal akka jedhan san kaampeenii afaan qullaan taatu kaampeenii akkanuma afaan qofan taatu waan barbaachisu hundaan waan biraa godhuu dadhabnu sagalee fi diinagdeedhaan dhibbaa dhibba si hojii jira. Asumaanuu warra Atlaantaa koomintii Atlaantaa akkuma yeroo kaanii arrallee gurra nutti gootan arrallee nu boonsitan hedduu nu gammachiiftan viivaa isinii jennee jira jechuudha. Fayyaa argadha galatooma. Akkasuma warri Denverillee qophaawa, warri Seattle qophaawa, warri DC qophaawa, warri Toronto warri Canada jirtanis itti qophaa'a jechuudha. Amma Jawaar Muhammad akka durii miti akka Obaamaa ta'ee jira. Akka Obaamaan kaampeenii arraan tana isteeta kana jira boru isteeta kan jira hin taa'u jechuudha. Hirribni hin jiru amma haga kursii sanirra bahu. Tana booda hirribni hin jiru jechuudha. Ija takka akkuma cufannee rafnu san ammallee itti fufuuf deemaa jechuudha. Nuti immoo wanni godhuu dandeenyu keessattuu warreen magaalaa xixiqqoo jirtan nama ergadha. Waan biraa godhuu dadhabdan diisitti nama ergadha. Nama 5, 10, 20 illee ta'u wal keessaa nama kakaasaati ergadha. Warri deemuu dandeenye hidhii hin ciniinnatina. Ammallee isiniif hima. Qabsoon hidhii ciniinnatu qofan taatu. Wanni Oromoon asirra geenyeef, wanni sadarkaa kana geenyeef tokkummaa tarsiimoo istirateejii waan sossooneef, diinagdee waan sossooneef, arrallee borullee wahuma fedhee addunyaa kanarratti ati gaggeessuudhaaf diinagdeen barbaachisaadha. Warri deemuuf carraan argate warra deemutti kanna. Warra deemutti callaa walitti qabaati itti kanna haadiisii maqaa keessanii isinii kannan. Warri magaalaan an jiru jirtanillee yoo na daawwataa jiraattan asumaanuu dhaamsa kiyya kana fudhadhaati. Warri deemuu dandeessan ka'ati jooyin godha. Warri deemuu hin dandeenye callaa walitti qabaanu kanna isiniif geessina jechuudha. Akkana Oromoon hundi dirqama bahuu qabdan. Dirqamni ammaan booda hidhii qofa xuuccachuun haftee jirti. Xiiqii keessa seennee jira. Jarrinis guuza nu bahaa jira. Jarrinis sablammoota nu kaasaa jiran warra amantii biraa warra saba keenyantanillee nu kaasaa jiran. Maal jechuudhaan waan Jawaar hin qabne jechuudhaan. He is Muslim extremist. He is Al-Shabaab. He is Mare. Waan hin jire jechuun isaanii kun nuuf daboo nu bahaa jiran. Guuza nu bahaa jiran. Haa warri Islaamaa hojii dhaabbadhaan nuuf godhaa jiran sablammoota biraa. Sabni biraa akka nu hojii dhaabbatu nuuf godhaa jiran. Sinigala. So kanaafuu nuti immoo akka Oromootti arraan tana Oromoon as geenye jira. OMN dhaabne as hin geenye. Qilleensa Oromiyaa galfanne. Masaraa mootummaa keessa seenne. Amma immoo dimokiraasii dhugaa san ceesisuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Nama quuqama sabaa qabu, nama sabboonummaa Oromoo qabu. Nama osoo du'e Oromiyaa tana dabarseen kannine. Nama san barcumarra kaayuudhaaf erganiin ta'a jedhe nama kana kaayuudhaaf anaa fi atis dirqama keenya bahuu qabna jechuudha. Dirqama keenya haruma fedheenu haruma hundaanuu nuti Oromoon gurmuu qabna, tokkummaa qabna. Biitti sun nu harkatti hin jiidu harkaa fudhannaa jechuudha. Shakkiin qabnu eenyu abdannee jedhe Jawaar Rabbii fi uummata keenya abdannee jedhe. Ammallee itti fufna. Itti fufna jechuudha. Qabsoon keenya itti fufti. Jabaadha warreen Denver boru warra Seattle warri Seattle akka gaariitti qopheessaa security qopheessaa harka gurmuu guddaan bahaa. Waaleeta keessan guuttadhaa dhaqaa. Akkana agarsiisaa xiiqii seenaa xiiqawa xiiqiidhaan deema. Isaan ati mirga kee falmachuuf deemtaami. Isaan immoo olola dharaatiin olaantummaa isaanii sirra deeffachuuf falmachaa jiran. Ati immoo mirga keetiif falmachaa jirta jechuudha.
akkanumatti way Oromoon akkana taate way Oromoon asiin seente way Oromoon achiin baate jechuun qoftiin is over gahee jira amma booda. Ammaan booda Oromoon habooyuuf haasoofi miti hafeetu dandeenyaan beekumsa keetiin bira dhaabbadhu Oromoo karaa biraa dadhabdaa qabeenya keetiin bira dhaabbadhu sappoorti godhu sagalee wajji dhaabbadhu kana dhaamsa jechuudha. Saniifuu arraan tana wanni guyyaa lamaan kana gaggeesse ilaala Ameerikaan akkatti isiin dimokiraasii. Atis mirga walitti qabamuu mirga guutuu qabda. Abbaan fedhes mirga mormuu qaba. Garuu private property irratti osoo hin taane city property irratti karaa seera qabeessa ta'een jechuudha. Osoo meeshaan qabanne karaa nagayaatiin mormuu mirga qaba. Sanii achi immoo Ameerikaa keessa safaaxaan hin jirtu. Yoo ati immoo mirgan cabsayte fuudhaniiti dhukkee sirraa kaasan jechuudha. Safaaxaan beekan keessattuu nama meeshaa baatee deemu fa'aachuudha. Nuti waggaa 4 gaafa falmanne takkaa waan akkanaa haxa akkanaan daleenu jechuudha. So kanaaf Oromootiya jabaadha warri diaspora jirtan bakka jirtanii Jawaar 2020 bira dhaabbanne ammallee waan biraa ta'e inni arra jee keessa takka tana gammachiifte yaa Oromootiya amma asirratti ammallee waan gizee hunda dubbadhu asirra viidiyoo 5 ol irra dalage arrarraa eegalee dhaabotiin Oromoo tokko ta'an uffata waliif mallatteessitanii nu sobinaa jeetiin uggudhan dubbadhee jira. Yaada kiyya asirra kaasee jira jechuudha. Isinillee ragaa naa baha. Erga dura taa'an keenya yookaan piraayim ministeerii keenya yookaan pirezidaantiin keenya obbo Jawaar Mohaammed na amana dubbiin amma akka duritti nuti suuraa qofa waliin kaanee hin maxxansini malee garaa wajji jirraa eega jiran ganna irratti hin qoqqatu yaada kiyya kaasee jira jechuudha. Abbaan fedhe sagalee 10 fidatee abbaan fedhe sagalee 70 fidatee garuu gaafa achi dheenyu dhaabni keenya Oromoodha jedha. Ani tana yaada kiyya kaasee jira irra quufee jira jechuudha. Ammaan booda tokko ta'allee jee isaan hin caqacabu. Yeroo lemiti. Bilcheessutti jirraa nu eeggadha jee jira. Asumaanuu ani akka Haaji Xinxalatti yaada kiyya kaaseetiin jira jechuudha. Yoo isin tokko taatan malee isin hin beeynu yoo isin akkas taatan tajattu san irratti quufeen jira jechuudha deebisaa argadheen jira. Nu dhiisa footoo qofa walitti footoo qofa darbaan jirru garaan immoo wajji jirraa gaafa jettu aaqila bira dhaawanii itti himanii gawwaa dhaawanii itti himanii jedhan Oromoon. Erga bira dhee nutti hime ani akka Haaji Xinxalatti yaada kiyyaas kaaseetiin jira jechuudha yaada isaa fudhadheen jira jechuudha. So kanaaf haa galatoomu abshir Jawaar Mohaammed Jawaar 2020 fuuldura deemi haqa keenya falmannaa haqa keenyaaf duunaa haqa keenyaaf mormannaa si wajji jirra hanga dhumatti sin joo barbaade jechuudha. Kana toopikiin kiyya jabaadha warreen Washington DC warreen carraa kan argatin asumaan irra deddeebi'anii dhaama Washington DC haa wal agarru wal argaan keenya Washington DC ta'uu qaba. Haaji Xinxalaan guyyaa Saatardee as deemu Sabtii as deemtu Washington DC deemuudhaaf qophii isaa xumuree jira wal argaan keenya achi jechuudha. Kophaati jendeemu qeerroo magaalaa tana dammeeffadheetiin nama haga tokko gurmeeffadhee deemaa jira. Warreen hin deemne immoo callaa fida luqatti darbina nutti kanna. Warri naannoo biraa jirtanis warri carraa host godhuun argatin asumaanillee ammallee callaa erga warra deemutti kanna nama if keessaa erga. Tana jechuudha. Talamaffaa waa'ee barattoota keenya ammallee haga dubbiin tun tasgabbii argattutti haga dubbiin tun karaa baatutti barattoonni keenya mootummaan naannoo Oromiyaa barattoonni keenya guyyaa 6 waldaa yuunivarsiitii ijoolleen teenya nyaataan jirtu birdilibsiirra ala bulaa jirti. Dubbii tana hatattamaan barattoonni keenya nu galuu qaba mana isaaniitti. Hatattamaan mootummaan naannoo Oromiyaa yoo jiraattu taate yoo Oromiyaan mootummaa qabdu taate barattoota keenya haa nu galchanii barattoota isaanii riskii irra jirre isaanuu miliisanii fudhachuuf galgala gara muwwaxxifataa jiran. Nutilleen barattoonni keenya akka nu galan jenna asumaan dhaamsa keenya. Barattoonni keenya waldaa yuunivarsiitii keessa jiran naannoo Amaaraa keessa jiran hundi isaanii haga dubbiin tun tasgabbooytutti nu galuu qaban yoo danda'an Oromiyaa keessa nu haa baratan. Tana jechuudha dhaamsi kiyya dhaamsi mootummaa naannoo Oromiyaa yoo mootummaan jiraate hundi keenyaa sagalee tanarratti dhiibbaa godhu qabna. Ijoolleen teenya nu galuu qabdi. Ijoollee teenya makiinaa erganii baasee erganii ijoollee teenya makalaakaa godhanii fi
humna eegduu godhanii fi nu galchuu qaban mana isaaniitti. Nu simachuu qaban. Ijoolleen teenya bishaan amma booda lubbuun takka qaalii nurraa du'uun qabdu. Arraan tana ijoolleen teenya ta maastereetii qabdu meeqaatu warri qabsoo tanarratti lubbuu dhabe, warri qabsoo tanarratti miilli isaa naafate. Qabsoon tun bakka galma geesse jennetti arraan tana hundi isii dalagaa dhabdee waan gootu dhabdee taa'aa jirti jechuudha. Arraan tana baaladaraa nuun ja'anii wanni nafxanyaan mataa keessa gannu dhooytee nu ashamaa qabtuuf hin jirtu. Nuti Oromiyaa teenyaaf baalataraadha ammarraa eegallee. Duris baalataraadha ammallee taraa keenya qe'ee teenyarra waggaa 150 eeggachaa turre ittiin qaanfannu nuti baalataraadha. Angoo argachuu qabna, angoo qabachuu qabna, biyya teenya irratti, lafa teenya irratti, qabeenya keenya irratti nuti abbaan angoo qabachuu qabu. Abbaan angoollee nuti jechuudha. Tana ittiin qaanfannu. Ammaan booda Oromiyaa fi Oromiyaa qofa hidda isii gajjabeessine akka Oromootti erga hidda keenya lafa gadhaabbanne booda saboota akka keenyaa saboota xiqqaa gaafa nuti humna horanne isaanuu ifiifuu nutti irkatan, isaanuu ifiifuu nutti dhufan. Isin waliin jirra, isin waliin deemna nuun jaan jechuudha. Bulchuus ni dandeenya, nama bulchuus ni qabna, nama gahaa qabna. So kana hedduu qabsoon teenya finiinaa jirti annoo halkanii. Sa'a namni rafaa jiru garuu qabsoo jirra, namuu alaa keessaan rafaan jiru. Alaa keessaan rafaan jiru. So kanaafuu alaa keessaan rafaan jiru qabsoon teenya itti fuftii ni injifannaa. Oromiyaanis haga fuulduratti ni deemte jechuudha. Kanaaf jabaadha jara keenya xiiqii seennaa hin yaaddayna. Hiriira kana nuti illee qabbana keessa gaafa bullee qabna guyyaa 2-3 ala bullee ni qabna Oromoon. Bakka arra keenya kanas gahuudhaaf. Wacni sobaa nuti gaafa alatti bahaa turre, gaafa iyyaa turre san haqa keenya dhugaa saniif falmachaa turre. Haqa keenya dhugaa saniif iyyaa turre. Isaan immoo mallattoo sobaa slooganii dhara xiqqoo haa obsinu nutis afaan Amaaraatiin akka beeynuun kaampeenii goona jechuudha. Waan biraan goonu ammaan booda wanni nuti goonu ifeeggachaa uummata biyya sanii sabab sablammoota biyya sanii awweer godhu afaan Amaaraatiin bakka tan irrina qabnaa bakka tana ni guunna. Afaan Amaaraatiin kaampeenii goona jechuudha. Maaliif jennaan kijibaan ifi ajjeesanii Oromoo ajjeese jechuudha. Charchii 30 hargee keessa gubate jaan ka charchiin tokkoon gubatin. Charchii Chiilee gubate fidanii kun hundi maal jeequmsa haasuuf olaantummaa fi deeffachuuf jaaniiti. Akkasimi wanni biraa jira, wanni biraan jiru hin jiru bar sobaan jechuudha. Ifii dhawanii ifii iyyan jechuudha. So kanaafuu jara keenya jabaadha wal argaan keenya Washington DC haa ta'u sirba martuutiniin dhaamsa sinii dhaama. Sirsaawuftiin yaaloo sirraa otoo jiruu diinni sindaaluu narraa. Bukian warega sirra oton jiru dinni zindalu narra bukian warega sirra música Dia kutipyo itani malibu anjirinya ko Hanapan palmata mirga ko Mani adunya ada kayo iyata ko Kana masamu finiti kapsong Kenya Biya syurar kesuk finiti kayon Kenya Mirgawal kitumati karori Kenya Angga pasera adunyati seri Kenya Mirgawal kitumati karori Kenya Angga pasera adunyati seri Kenya
adu tanirsa jibba miti hunde jalla magarsa lakenya adeemsi siyaasa beekumsa dhugaatu bilisa nu baasa beekumsa dhugaatu bilisa nu baasa Dobiyani kabna Oromiyaa laliftu malirrachi keenya qabeenya ambaatu malirrachi qabeenya ambaatu Dobiyani kabna Oromiyaa laliftu Dobiyani kabna Oromiyaa laliftu malirrachi keenya qabeenya ambaatu Soreeti badatu biyya waaqa guutuu soreeti badatu biyya taadee birruu keenyumaatu keenya hinga kukkuma lubbuun kosi badu otoon jiruu diinni sindaalu narraa lubbuu kiyyaan wareegatinni sirra otoon jiruu diinni sindaalu narraa lubbuu kiyyaan wareegatinni sirra Ciao, ya dah yuk tadi jira. Fayar kada share koda.